No, 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 no. Jaaloo jaalaleeshin. Hay Iblis maal taatee akkanatti huqqatte hedduu qallattee bar gaafaaniin si beeke malee silaas wallaalemi. Aboo ummataatu nu jallatee hongee beelaa nutti buuse. Maal jechuudha? Ummanni qaceelee nu jallate. Ummanni duraan nyaata hojii nyaannu hundi hoggaa nyaata nyaatan maqaa rabbii yaamanii nyaatan rabbii jecha wal jaalatan ammaas salaataa fi salaawaatittis jabaatan. Miskii wallaahi jabduu si qabate gaa duuba meeqa taa'e? Yaa jaaloo jaalaleeshin gaggaarsa kee hatattamaaniin barbaada hongeen beelaa nu buute ammaas karaa takkaan Oromoon enterteen nu godhuu dhiiste nu bahaarsuu dhiiste. Maal jechuu keeti Iblis Oromoon akkamitti isin bohaarsuu turte? Miidiyaa Oromoon isin bantee jira qaama isin jalaa cufte. Chaanaalli keenya miidiyaan keenya neetfiliks keenya kan ittiin bohaarru uummata Oromoo mataa isaaniiti. Oromoon baay'ee takka nu bohaarsaa turte kutaa fi amantii wal qoqqooduun wal arrabsuun wal xiqqeessuun duuba amma Oromoon kutaa fi amantii wal qoqqooduu dhiisanii wal jaalatanii wal maxxanfatanii wal cinaa dhaabbatanii wal gargaaruu jiran ammaan tana nuti waan ittiin bohaarru dhabne dibbirtiin nu qabdee karaa meeqaan miidhamnee jirra. Duuba amma ati gaggaarsa kiyya barbaaddee dhufte maaliin akkaan si gargaaruu barbaadda? Oromoo adda baasuu walii kaasuu irratti nu gargaari nuti amma isaan biratti dhiyaachuu hin dandeenyu riqicha duraan itti fayyadamnu hakutaa fi amantii cabsanii jiran riqichi tokkichi nu hafe ati qofa. Hanga har'aatu kanii si hojii hojjedhe rabbi na araaramu. Deemba'i Iblis badii filoo hin dura deemba'i Oromoo adda baasi Oromoo walittiin jabeessa malee akkamitti adda baasa Iblis xillarraarraas ammaan sirbaa takkummaa takka baasee daran walit jabeessa. Akkamitti? Gitaara qabadheetiin takkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo takkummaa kiristaana islaamaa nu gargar hin baanu jeegaa. No, 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 no. Aboo ati maaliif na dheessita? Maaliin si godhe? Waaniin si dheessuu qabuufiin si dheesse dalagaateetiin jibbe afaan malee afatan qabdu eedaa. Afaanumaan xarraqxetta xarraqee rabbii jechaan si jaaladha minaamination naan jechuun turre kijiba. Duraan rabbii jechaan si jaalachuu ture ammaas rabbumaa jechaan si jibbe. Maal jechuu keeti rabbii jechaan si jibbe? Rabbii jechaan si jibbe hoggaan jiru waan biraan se'ini dalagaateetiin jibbee jechuu karaa keeri siyaame na dhagee udiddee akkasittiin sirraa fagaadhee jechuu ammallee sirraa fagaadhee yaa rabbi karaa keerii laaffisiif du'aayee kiyya keessatti sumaa yaadadhaan. Akkanan jettu duuba karaa diliirraa siyaameetiin si dadhabee sooshaal distaansii sirraa qabadheen jettu. Yaa ifiifuu ganaa imaanni kiyya dee'ifa jireenya kiyya dukkanaawaa kaduru keessattiin deebi'uu sodaadhe sadeefin si dheesse. Rabbiin haa laaffisee siifillee rabbii haa laaffisuugaa. Bara an si dhabuu hin danda'u hanga narraa fagaatte kana jireenyi kiyya na bishaawe nyaatuma soogidda hin qabne jeengaa nyaanni soogiddaan malee ni mi'aawa. Maal eedaa duuba kootuugaa karaa ibaadaa saahibu salaat taana nageetti jehin sheexaana addunyaa akhiratti illee rabbi adda nun baasin niin eegala ibaadaa inshaallah akka nagaa billaa alayk. Garuu waan takkaa jira imaama masgiidaa kanaa hojii amma dura rakkoo takkaa uumame masgiida biras salaan nagaa. Imaama masgiidaatii wajjin wallola qabna qofnaan hin jehin maaliif walloltan maaliif walgeessan kolkolow kanaafi mana rabbii irraa hafte jechuudha. Lakkii dubbiin akkasii miti hoomee gatteenyeetiin si hima. Soomana dabree qameetii milqaanee deemee salaatulleelii salaate du'aa'ii gaafsan imaamtichi godhe Allaahummaa dinaan garaa bucbuca nagooteetiin akkasitti taa'ee hanga namni deemu eegee deemee isa bira gattaa'ee sheeka midawwaraa fi imaamata maarsi toosittiin giiftii isiniif bitaa inshaallah iddoo kana maallaqa takkaan eegu jira du'aa'ii godhaa jeeni ahaddii seeneef. Duuba gaafa maallaqa fudhattee hin binneefi? Hin binneef hoggaa maallaqni na akka seene leecalloon na qabdeetiin garagale. Kolkolow arjummaa mirqaanaa turtee naan jeega amma duuba akkan goona. Mirqaantee badii guddoo balleessite maleekaan ni katabdini beetaami maleekaan harka mirgaatii fi harka bitaa keenyarra jirtu. Duuba maleekaa khayriituu barreesse moo maleekaa sharriituu barreesse dubbii tiyyatana wayin hamtuu jee. Laal hoggaa dura ati ahaddii seentuuf maleekaa khayriitii barreessa yoommoo ati ahaddii sana osoon guutin dhiiste sharri deebitii jechuu. Duuba dubbiin akkami? Laal dubbii takkaan si hima namicha takkaa ture miskiina ala galaa uffatan qabu qabbana kana keessa qabbaneen seengaa achi keessa rafa
tana namichi tujjaarii takka fooqii isaarraa agare haa ani shurraaba dila kana uffadhee na qabbanaa'u inni akkamitti qabbana san keessa jiraataa jee ajaa'ibetti tahee gabbu'ee dhaqee obboleessa kiyya shurraabaan sii bitaa jee haddii seeneef akkasitti namichi miskiinni kun haya jeen kaa akkasitti namichi tujjaarri kun deemee tujjaarri kaa irraanfate namichi gana shurraabaan naa dhufa jeeti sammuu isaatti hime qalbii isaatiin shurraaba kana eegu jira osoo shurraaba kana eegu itti qabbanaa'uu eegale akkasitti namichi qabbanaan du'e tujjaachitti gijee dhufu no namichi du'ee jira maaltu isaa ajjeese duraan shurraaba hin qabutti beekame ammaan tana shurraabaan naa dhufaa qalbii isaatti waan himee jiruuf qalbiidhaan eeguu ture qalbiin namaa gaarii miti qalbii namaa ofirraa eeguu qabda ahaddii namaa seentee ahaddii isa yoo diide dilii guddoo ammaan tana ati waan jette san bittee geessuuf yookaan immoo dhugaa jirtutti himuudha gaafsan mirqaanaan na godhe obboleessa kiyya dhiifama naa godhii waa lama callaa eewwa keessa kiyyallee nagee haa harkatu wallaahi dhugaa keeti dhiifaman gaafadha boo wanni fedhe haa dhufu bakka dhugaa jirtutti himeetiin oofii ja'an ramadaanallee akkaan raahaan soomanu qalbii takkaan qalbii qulqulluudhaan eelaal gaafa san jimaa baddee isaatiin qame mirqaana jimaa baddee isaati jeen billaa alee no. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ramadan ni dhufe abbaan bashbashii atummaa mirqaane ji'i dasdasi alah Ramadan Karim Wa alayna wa alaykum. islaamni wal sataraamiigaa siin sataruu dhufe akkan jetta Maal dachuu keeti boo nin hatemo maalin balleessee na sattarta. intalti ta'e kunoo huccuu isii qabdu uffattee hudduun qabne dhiibdee minniq ichaa deddeemti dardarriin sunnoo kararra taa'ee isii lakkafaa isii tanaan sirraa fuudhee sattaraa jeeti rabbi jecha Intalatiyya dardarrii kararra qabee lakkafa. hiislaa uffata akkasitti isii waxxaru uffattee akkamitti isii lakkafne ati uffata akkasii uffachuu akkamitti dhiista silaa hijaaba uffattee sattarte dardarrii garagalee isii ilaalu hin jiru Sanuu dardarrii ganda kanaa baalageedhaa bar dhiyoo tana tokko intala dubraa takka hoggaa lakkafuun arke maal jenni beeta intal dabbaallii shoo gootee minniq hin jeeni dabri jeen istaafurla. silaa hijaaba uffattee sattarte kabajaa qabdi namni garagaleetu isii ilaalu hin jiru Dhugaa keeti. duuba intalatee dardara zamanaa kan kubbaa fi dabbaa laaluu malee kitaaba rabbii baneen laallee akka sirraatti hin taphanne ni kaanaa godhii naa kanni siin sattara Qabeenya maal qabda silaa? rabbiin qaba qabeenya rabbii fida garuu bara ammaani siin sattaruu dhufee bar yoo miciyoo teetiif hayaaddu taate atummaa maallaqa keetiin naa daggasii miciyoo tee na fuusisi billaa aleek Qabeenya rabbii fida intalatiyya siifiin kanna. Duuba akkamiiti amalli kee farshoon dhida. amalli kiyya saaliha farshoon dhuguu sijaaraan dhugu garuu waan takka qofaan godhaan kijibu dhugaan hima Maal goota? mukarraa rabbiin foo'e kan gabrichi qamehee rabbii ittiin boo'e jimaadhaan qamaa akka ajaa'ibaatti Guyyuu qamaata. akka ajaa'ibaattiin hogguu qamaa hangaan isaa afaan kaayadhu ijji naan banamtu waan takka nagaru hoggaan isaa afaan kaayadhe ijji naa banamti sa'a haraaraa san muciyyoo maamila tiyyaa jimaa haxeerartee keessee naaneeti Ija banarraa eegaltee jechuudha. ijji tiyyeessa malee hin banamtu osoon ija hin banatiin faxara hadheetumaan yaa rabbi jabaan sumaa yaa rabbi jabaan sumaa amri hundi teetumaa si malee humaa jecha muciyyoo jimaa bira hoggaan dhaqe haxeeraraa afaan naqeesi hoggaan takka ciniinee hadhaan ganna buute allah alhamdulillaahi rabbil aalamiin yaa rabbi jabaan sumaa jee akkasitti jimaa baafadhee fudhadhee gala Mashaallah jabaan rabbuma dhugaa keeti. na'am isa malee humaa duba akkami amma yoomni haa goona Halas ni goona jimaa fidadhu. fidi hayaa maallaqaan jimaatti fidadhu Maallaqa jimaa ni haatti fidatullee hin qabdu kolo. dantaateeti kaa duuba intalatee nama kabajaan sirraa fuudhu akkateeti hay intalatee jannaa fi atumaatu jahannam seenaa bar Maan nangee nageetti fuula kiyya dura badi. ambagana kabalte intalumtee jannaa hijaaba hadaraa akka uffattu hadaraa ramadaanaan akka dhiira janajjantee jahannam sirraan seenne nageetti rabbi jechaan si jaaladha abbaa jahannam lakki abbaa jannaa